Qaala'insa gabaa ayyaana bara haaraatiin wal qabatee mudatu furuu biirooleen daldalaa Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin hojjechaa jiraachuu isaanii ibsan. Naannoon Oromiyaa oomishaalee garaagaraa ayyaanaaf ta'an madaalawaan bulchiinsa magaalaa Finfinneef dhiyeesse. Hooggantuun biiroo daldalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Abibaa Siraaj sirna walharkaa fuudhinsa oomishaalee kanarratti akka dubbatanitti bulchiinsi magaalichaa qaala'insa gabaa ayyaana bara haaraatiin wal qabatee uumamuu ittisuuf hojjechaa jira jedhan. Akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti qaala'insi gabaa akka uumamnee fi gabaan ayyaanaa kun tasgabbiidhaan akka darbu gochuuf hojii gurguddaadha kan hojjetamaa ture. Magaalaa keessatti baazaariiwwan 20 qophaa'ee jira. Baazaarii 20 kanarratti gabaa walabaarraa 15 amma 20 gadi hanqateetu kan inni achirratti gurguramu. Giddu gala gabaa qonnaan bulaa gurguddaa 5tu ijaaramee jira. Achirrattis bifa wal fakkaataa ka'een 20 gabaa walabaarraa gadi bu'eetu kan inni gurguramu. Akkasumas gabaa dimbataa fi salbataa irratti gabaa 219 irratti dhiyeessiin kun dhiyaatee jira jechuudha. Kana hundi isaa walitti dabaltee yoo ilaaltu gabaa walabaarraa baay'ee gatii gadaanaa ta'een tasgabbaa'eetu magaalaa Finfinnee keessatti haalli bittaaf gurgurtaa kan jiru jechuudha. Qaala'insi jireenyaa utuu nama nubin ayyaana isaa karaa gaarii ta'een gammadee akka dabarsu gochuudhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee sochii gurguddaadha kan gochaa jiru. Dhiyeessii magaalaa Finfinnee irratti dhiyaatan wal qabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa fi bulchiinsi magaalaa Shaggar waliin ta'uudhaan dhiyeessii gabaan Finfinnee quufa akka ta'u gochuudhaaf dhiyeessii garaagaraa dhiyeessanii jiru. Isa immoo nus akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti asitti argamne dhiyeessii jira dhiyeesse kanaaf haala gabaa madaalawaa ta'een akka gurguramu gochuudhaaf walitti hidhaminsa gabaa mijeessuudhaaf kan asitti argamne jechuudha. Hoogganaa itti aanaan biiroo daldalaa Oromiyaa obbo Tasfaayee Gashoo gama isaaniitiin akka dubbatanitti qaala'insa magaalaa Finfinneetti ayyaanaan wal qabatee uumamuu furuuf godinaalee keenya waliin wal taanee oomisha dhiyeessaa jirra jedhan. Uummanni magaalaa Finfinnee keessa jiru waan barbaadu keessattuu ayyaanni innaa gahu waan fayyadamu kana bal'inaan fayyadama. Kanaaf jecha godinaalee fi magaalota qabnu keessa bal'inaan akka dhiyaatu meeshaaleewwan barbaadan waan akka xaafii, daakuu qamadii, buuphaa, lukkuu akkasumas shunkurtii misirallee otoo nafiin bal'inaan dhiyeessineerra. Egaa dhiyeessiin kun waa lama sadii of keessaa qaba. Inni tokko qulqullinaan dhiyaachuutii qaba. Dhimma qulqullinaa irratti bal'inaan kan nuti ejjennu. Lammaffaa gatii madaalawaadhaan gatii hawaasni argachuutii danda'uun gatii maasiirraa dhufeen otoo faddaalaa fi dallaalaan walakkaa hin seenne karaa sansalanni isaa baay'ee gabaabaa ta'e akka dhiyaatu ta'eera gatii wajjin wal qabate. Oomishaaleen dhiyaatanis killee, xaafii, qamadii, qullubbii fi kanneen biroo ta'uu ibsanii oomishaaleen kunniin gatii madaalawaan dhiyaachuu isaanii Aadde Abibaan dubbataniiru. Gabaa walabaarratti amma killeen qarshii 21 qarshii 20 kan itti gurguramaa jiru. Sanaa olis gurguramaa jira. Asitti bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kan amma nu dhiyeesse kun qarshii 15 killee kan nu dhiyeesse. Magaalaa Finfinnee irratti immoo ilaaltan kanaa gadiinis gurguramaa jira. Qamadiidhaanis, xaafiidhaanis, shunkurtiidhaanis, misiraanis wantoota amma jarri dhiyeessan hundisaayyuu gabaarraa garaagarummaa guddaadha kan inni qabu. Amma qarshii sindee fudhatan amma qarshii 1,500 amma 2,000tti garaagarummaan inni gabaarraa qabu waan ta'eef gabaa tasgabbeessuu keessatti gahee guddaadha jechuudha kan inni qabu. Sirni bittaaf gurgurtaa karaa nagaan akka hin gaggeeffamneef namoota meeshaalee dhoksanii fi sirna daldalaa burjaajessan hordoffii kan taasifamu ta'uun dubbataniiru. Ayyaanni innaa dhufu yeroo hundumaa karoora ni baafanna. Karoora baafachuudhaan akka Oromiyaatti wantoonni dhiyaachuu qabu maal inni kan jedhu kana waan lamadha kan hojjennu. Tokko dhiyeessiiwwan akka inni saffisu haala gaariidhaan akka inni dhiyaatu ni goona. Inni lammaffaan immoo dhimma to'annoo hordoffii wajjinis wal qabatee ni hojjenna. To'annoo hordoffii wajjinis wal qabatee meeshaaleen yeroon isaatti darbe akka hin dhiyaanne kan qulqullina qabu akka dhiyaatu gatii madaalawaadhaan akka dhiyaatu akkasumas gabaawwan sanbataa gara 594 qabnu gubbaarratti haala gaariidhaan akka inni dhiyaatu hojjechaatiidha jirra. Dhimmoota gurguddoo 5 irratti adda ba'ee warra gatii dabalan irratti warra waan alagaa ta'e itti makanii gurguran barbaree irratti dhadhaa irratti waan nyaata namaatiif hin taane gurguran irratti warra midhaan kuusu irratti magaazina garaagaraa sakatta'uudhaan madaallii warra hir'isan irratti waan kana hunda irratti wal qabatee koreen ijaaramee jira jechuudha.